Kam jirtu fayyaa keessanii nagaan koo inni hundumaa gararraa ta'e sinaa qaqqabu bakka jirtan hundumaatti nagaan miti hundumti keessanii har'a akkuma torbee darbee walitti durbannee torbeetti guyyaa tokko guyyaa lama akkuma itti danda'etti waan hojjedhu qabadheen isinii dhiyaadhe isiniin jedheen ture akkuma sana jedhetti har'a wanti isinii qabadhee dhiyaadhe akkaataa itti biddeen tolfannuudha. Amma biddeenitu hin tolfatin dura wantooti na barbaachisan jiru. Jalqabaa ka'ee tooraan isinitti hima. Jalqaba harka koo dhiqadhee miiccadhee tottolfadhee dhufeera. Kunoo mataa koottis immoo shaashii hidhadhee dhufee. Lammata irratti wanti na barbaachisu kuni raacitiidha. Raacitii yeroo hundumaa yeroo biddeen tolchattan dhuma irratti wanta hambifattanii firiijii gashattanii yeroo bukoo bukeeffattan yeroo hundumaa baastanii ittiin bukeeffattanidha. Kun raacitiidha. Tokkoffaa irratti wanti na barbaachisu raacitiidha. Lammati immoo kun daakuu gurraachadha. Daakuu xaafii isa gurraachaan gargaarama jechaadha. Kun immoo garbuudha. Kunis garbuu gurraacha ta'uusaadha. Asii akkuma argannetti yoo dandeenyetu abiddarra keenya xinnoo sochoosnee gaarii ture. Ani garuu hin goone akkuma kanattan gargaarama. Kun immoo kun daakuu hambariiti. Yookaan immoo ajjaa jechaadha. Kun daakuu ajjaadha jechaadha. Kana akkaataan itti safaradhee akkuma itti mana kootti tolchadhudha. Kanaanin safaradhaan yeroo baay'ee xaafii kana 3 yeroon godhu garbuu kana tokkoon godha. Kanammoo ajjaa yookaan ambarii kanammoo kana tokkoof walakkaan godhadhaa jechuudha. Tokkoof cinan godhadhaa jechuudha. Baay'inaan maatii kootii biddeenuma gargaaramna wanta ta'eef akkaataa kanatti gargaaramna. Kun bishaanidha. Bishaan na barbaachisa. Kun immoo bukeessee qodaan itti naqadhuudha. Egaa waluma faana ilaallaa jechaadha. Jalqaba irratti xaafii koon itti naqadha jechaadha kana keessatti. Okay. Lammata irratti immoo garbuu koon itti naqa jechaadha. Garbuun na barbaachisa. Amma immoo jechaadha. Kanuma sadantu na barbaachisa. Taanee kanarraa bishaan xiqqoo ishee irra keessatti wanta inni baattatee jiruu fi isa irra keessaa naqeen itti naqaa jechuudha. Amma kana keessatti naqadhaa jechaadha kana. Ani yeroo baay'ee hunduma isaaniitti naqadha wanta ta'eef ammi na barbaachisu hunduma isaadha xiqqoodha jalqabumayyuu kan hin firiijii gashadhe. Kanaaf hunduma isaaniitti naqadha hin baay'atu jechaadha. Hin baay'ata yoo jettanii sodaattanii hin baay'atu. Amma akka kanatti waliin makannee bukeeffannaa jechuudha. Akka gaariitti bukeeffachuu qabna. Maaliif yoo sukkuumni malee nu bareeduu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee sukkuummaa barbaada. Bakka hin jiru kana xaafiin keenya xiqqoose yoo sukkuumame malee hin bareedu. Kanaaf akka gaariitti sukkuumuu qabdu yeroo bukeeffattanii biyya gadi teenyee carqii nuu laattee harmeen koo na yaadadhaa carqiin jilba keenyaaf laatamee jilgeenfannee akka gaariitti bukeessina maaliif akka biddeensaa hija godhatee bareeduu fi jechaadha kan nuun sana godhamu kan ture. Kanaaf ammasii kunis yeroo baay'ee yeroo akkasuma bishaan duwwaatti nannee dhiisnee biraa deebinu hin bareedu ijisaa. Kanaaf jecha maal gochuu qabna? Akka gaariitti sukkuumuu qabna jechuudha. Sukkuummadhee immoo isinittan deebi'a. Akkuma argaa jirtanii baay'ee akka gaariittan sukkuume kadansaatti. Kun yeroo sukkuumamu ijisaa baay'ee bareedaa ta'a. Ammas irra deebi'een isinitti himaa. Kanaafidha sukkuummaa baay'isaa kan inni isiniin jedhu. Xaafiin koo akkuma isinitti mul'atu kana akka gaariitti sukkuumeera. Amma qodaanitti nan naqadha isiniin jedhetti naqee nan kaa'a jechuudha. Biddeenni kun sa'a 24 keessattidha kan inni qaqqabu. Sa'a 24tti toshaa jechuudha. Har'a yoon bukeessee sa'a 24 eegeen borini tolfadhaa jechaadha biddeen kana. Kanaaf ammayyuu chaanaalii kootiif namni haaraa taatan Oromoo koo kan jedhu
like, share, subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo hundumaayyuu torbanitti guyyaa tokko guyyaa lama wanti hojjedhee dhiyeessu dafee akkasii. Haaluma kanaan bukoon koo qaqqabeera jechuudha. Kunoo mimiicadhee qodaa keessaa galagashadhee haala kanaanan kaa'aa. Amma kana akka gaariitti qadaadanii wanta qadaada akka gaariitti akkasitti cufee qadaadu yoo gootanii bor sa'a 24 isiniin jedheera. Sa'a 24tti naa qaqqaba wanta ta'eef an sa'a 24 dabarsee toshadheen beeku. Sa'a 24tti toshadha yeroo hundumaa. Amma immoo bor sa'a 24 gaafa ga'u wal arginaa jechaadha. Bor toshina biddeen keenya akkam jirtu fayyaa keessanii. Ammas kunoo nagaan koo sinaa qaqqabu. Sa'a 24 booda akka kanatti bishaan irra keessatti calalee bishaan isaa ol baafata. Bishaan xiqqaa gatii harka keenya dhidhiqannee bukkee isaa dhiqnee gad deebisnee fi bishaan ol kaafateera. Qodaa geeddaradheera. Kaleessa xiqqoo ishee qodaan sun na jalaa xinnaatee asii ol ka'ee gannameennaan qodaa geeddaradhe dhiifama. Arragaa bishaan isaa irraa calalallannee itti naqanneetu biddeen keenya toshina. Amma deebinee walitti dhufneerraa amma maalitti naqanna jechuudha. Midhaan mooqa keenyatti naqanna. Abidda keenya hin qabsiifanna jechaadha. Eega qabsiifannee distii keenya irra kaanna. Bishaan hammam nu barbaachisa jechaadha. Bishaan kana tokkoof walakkaa duwwaan barbaada. Mooqa keenya bukoo keenyatti naqachuuf bishaan nu barbaachisu kana tokkoofi walakkaa duwwaan itti naqadha. Akkuma argaa jirtani kunis walakkaadha. Bishaan kana tokkoof walakkaani anaan nagaa safaraanan godhe gatii ta'ee fi yeroo hundumaa hamman itti naqadhuudha. Bishaan tokkoof walakkaa kana eega xiqqoo danfee booda walitti deebina. Asittidha kan nuuni bukoo xiqqoo ishee naqnee mooqa keenya jalqabnu jechuudha. Mooqa midhaanii kana kanatti naquuf jecha yeroo hundumaa wanti isin yaadachiisu akka abiddarraa fuuneeni bukoon keenya akkuma danfeen fuunee bukoo keenyatti naqannu mooqni keenya akkuma danfeen jecha maalifi takka lafatti qabbaneessine eega qabbanaa'ee booda gara bukoo keenyaatti yoo naqanne bareedaa nuuf ta'a. Anuma faana turaa eeganitti bukoo koof mooqa koo eega walitti naqeemu akkam akka ta'e isinitti agarsiisa. Bukoo keenya kanatti naqannaa jechaadha. Akkuma isinitti mul'ataa jiru bishaan sila safaree itti naqadhe kanatti bukoo xiqqoo isheen itti naqaa jechaadha. Mooqa keenya akka inni gara mooqaatti geeddaramu bishaanni kun jechaadha. Amma kanaasuma irratti akka gaariitti harka keessanirraan fuudhinaa. Maaliif gurachuu danda'a. Yoo gurates biddeen keessa yoo galee bareedaa hin ta'u. Yennaa isin jalaa gurate garuu asirra calaltuu keessanii calaltuudhaan akka gadi bu'u gochuu dandeessu. Irra keessatti isaa hin gattu. Haala sanaanis godhachuu dandeessu. Garuu jalqabumaa kaanii immoo sana hundumaa akka hin naqneef harka keenya itoo irraan fuudhin utuu sochoosnee gaarii ta'a. Eega bishaatee booda isiniif dandeebi'a. Mooqi keenya nuuf qaqqabeera jechaadha. Amma akka gaariitti bishaateera. Mooqa keenya baafnee lafa takka keenyee eega qabbanaa'ee booda itti naqanna isiniin jedheera. Amma yeroof hin gubaa xiqqoo ishee qabbanaa'uu qabaa. Mooqi keenya akka kanatti nuuf qaqqabeera. Mooqa keenya eega qabbanaa'ee booda immoo akkamitti akka itti naqu walii wajjin ilaalla. Anuma faana tura. Amma xiqqoo ishee turfadheera. Akka daqiiqaa 10 lafa turfadheera. Daqiiqaa 10-15. Amma akkuma isiniin jedhee dingata yoo isin jalaa guratee haala kamiin akkasitti naqattanii jechuudha isinitti agarsiisu jechaadha. Midhaanii koo qaqqabeera. Mooqa midhaanii koo kana amma gara bukoo kootti naqachuuf hin jedha. Anuma faana turaa ilaala qabbanaa'eera jechaadha. Gara keessanitti butee isinitti agarsiisa. Akkuma isiniin jedhee yoo xiqqoo ishee jalaa gurates haala kana fakkaatu yoo irra keewwattanii akkana gootanii itti naqxan bareedaa ta'a. Kanaaf jalaaf immoo akkasiin jalaan guranneef immoo haala kanaan isa jalaama walitti makadhaa.
hangama kootiin xumureera nagaa wanta ta'eefi isa kanammoo akka gaariitti eegan wal geessifadhee booda saa tokkoon ture isiniin jedheera saa tokko eegan ture booda immoo haala kamiin akkan deebi'ee dhufee isinitti agarsiisu isinitti agarsiisa saa tokko booda wala agarru immoo haala kana fakkaatuun qallifadheera baay'ee yoo qallistan bareeduu dhiisuu danda'a giddu magariisa godhadha namni tokko kanaan naannessuu jaallata an kanaan yeroo naannessu naaf mijatu wanta ta'eef an kanaan naannessee isinitti agarsiisa arra akka qabeeshee biyyaa yeroo dur toshinu akkas goone toshinu kanatu baay'ee naaf mijata an kanumaan toshee isin agarsiisa bukookoo kanatti naqachaa kan tosha jecha bareedaa ta'a jedheen abdadha haaluma kanaanan toshadha yeroo baay'ee yaalii baay'ee godheera anaaf inni kun naa mijatee karaasa kanaanan toshadha yeroo bukeessitan aluma keessu an akkuma biyyaattan bukeessaa aluman ka'a sa'a 24 firiijii singashu akka kanatti biddeen bareedaasaa argattanii nyaachuu dandeessu jechaadha kunoo ijis ba'aa jira baay'ee bareedaa eega ijisaa xiqqoo akkasnuu ba'ee boodammoo qadaaduu tunurra jira wanta ta'eef itti qadaaddanne biddeen bareedaa argachuu dandeenya amma biddeen keenya ilaallaa jechaadha amman bannaa kuno biddeenni keenya ilaala akka inni itti bareedu dhugaan isiniin jedha baay'ee bareeda biddeen kanammoo yeroo hundumaa amma guyyaa 3tti waa tokkoyyuu hin ta'u kana irraa baafanna jechaadha biddeen keenya isaa akkas bareedee kuno biddeen bareedaa akkasii toshannee nyaannaa jechaadha anittuma fufeen toshuu koottuma fufaa haaluma kanaani kunoonni lammaffasti weeraa biddeen bareedaa biddeen laafaa yeroo hundumaa sa'a 24 keessatti isinii qaqqabuu danda'u galgala bukeeffatanii guyyaa lammaffaatti toshattanii nyaattu kun baay'ee bareedaadha yeroo baay'ee firiijii keessa gashina jennee firiijii keessa gashee yaalee beeka haala garaa namni natti mee yaalee beeka isa booda maaliif akkuma biyya kootiitti bukeeffadhu jechuudhaan an galgala nan bukeessa akkuma biyya kootiitti akka gaariitti sukkuumee nan kaa'a ganama ka'ee sa'a 24 gaafa guutuu ganama ka'ee mooqa isaanitti naqadha akkuma isiniin jedhe mooqa eeganitti naqee booda sa'a tokkoof aluman tursaa sa'a tokko booda immoo haaluma kanaanan toshadhee ijoollee koos anis nyaannaa jechaadha maaliif biddeen alaa binnee nyaachuun biddeen manumatti toshannee yoo nyaanne bareedaadha biddeen bareedaa akkasii yeroo hundaa akka kanatti toshattanii nyaachuu dandeessu yeroo biraammoo xaafiin inni kun xaafii gurraachadhaan xaafii gurraachaan gargaarama yeroo biraammoo xaafii sa'adiidhaan immoo toshee isiniin agarsiisa anuma faana turaa kunoo biddeen bareedaa akka kanaa ilaalaa jirtu toshannee nyaanna biddeen koo gara xumuraatti geessifadheera xumura irratti biddeen koo maal fakkaata haala kanaanitu biddeen bareedaa toshadhee fixeera dhugaan isiniin jedha biddeenii akka kanatti toshadhee kun guyyaa 2 guyyaa 3 nugaa naaf maatii koo kanaaf baay'ee toshuun barbaanneefini biddeen kana fakkaatu toshattaniitu nyaattanii gaariidha biddeen bittaarraa biddeen bareedaadha yakka akka kanatti toshadhaa nyaadhaa dheetiin sagarsiisuu texan kan akkas godhee yeroo baaftanii akka kanatti qoqqocaaf dhadhaa irra dibattanii irra diboo baay'ee mi'aawaa yoo buna keessan danfifattanii haala kana fakkaatuun illee nyaachuu dandeessu biddeen manaa kanaaf baay'ee namatti tola anamma kunoola qoqqocaa koo itti dibadhee bunnis danfaa jira wanta ta'eef
akka kanatti nyaadha yoo mallee hiriyoota keessan namni gidduutti isinitti dhufellee kana fakkeessitanii nyaachuu dandeessu akkana gootanii qoqqocaan baay'ee urgoofti qoqqocaan koommoo yeroo biraammoo yeroon qoqqocaatti qopheessee isinitti agarsiisu sin jiraata yoon barbaadute haala kanaanillee irra diboollee uumnee nyaachuu dandeenya irra dibuchillee akka inni itti bareedu ilaalaa baay'ee bareedaadha kanaaf hojii keenya gara xumuraatti finneera ani gaagama kootiin xumureera isin immoo jedhaati itti gargaaramaa torbee nagaaf eebbifamaa naa qabaadha yoo yaada qabaattan immoo jalatti naa barreessaa komentii jalatti yaada keessan nan fudhadha waan na jajjabeessu yoo ta'es ituu naa barreessitanii natti tola like share subscribe gochuun hin irraanfatinaa torbee nagaaf eebbifamaa naa qabaadha nagaa